Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal keenya irratti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu bakka jiraattanii bakka eegamtanii yoona eegdanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo kana laayik sheer godhaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan immoo karaa maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechuun gamanumaan affeerraa kootidha. Viidiyoo tana gabaabsitan obboleettiin tokko na bira hin darbin adaraa piliis naan jettee jirti. Ishiin kan ishiidha darbu kun namoota baay'eedhaaf gaafii namoota baay'ee deebisaa jira. Ijoolleen baay'een illee keessan ciramaa jirraa gatii malee jedhaniitu jira. Asumaan obboleettiin tun naa barreessuun ishiin namoota baay'eedhaaf deebii akka deebisu ta'ee jira. Koomentiiwwan baay'ee tanaan dura waa'ee ijaarsa manaati irratti bulukeettiin meeqan akka jiru hojjedhe. Sheer godhaa piliis wali biraan gaasiniin jechuun jaaladha. Obboleettiin tokko akkana jettee naa barreessitu odoo gaafii obboleettiin naa deebisi jette bira odoo gayni. Yeroo wayii ture akka kara ji'a lamaa hin darba viidiyoo waa'ee bulukeetti irratti hojjedhe bulukeetti nama yeroo kanatti kanaan jira jedhee dubbadhe gubbaatti obboleettiin tokko baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa bakka jirtutti nagaa naa ta'i maa kijibdaa yookaan maa sobdaa ati bulukeettiin qarshii 40 ta'ee jira isa oggaa darbee hojjettee viidiyoo oggaa darbee hojjettee ammas nutti hojjechaa jirtaa jettee jirti bulukeettiin goongumaa. Ani bakka ati jirtu hin beeku malee goongumaa bulukeettiin gadi deebi'e malee yeroo nu ijaarurraa gadi deebi'e malee bulukeettiin waliin dabala. Simintoon illee gizeen dura akkuma dhufee hojjette 1900 gadi deebi'e malee ol hin baane. Kana beekuu qabdi. Obboleettiin nana hootarii ammallee chaayinaala koo jala jiraatte ta'ee sirreeffadhu. Tarii nama si sobetu jira. 40 bulukeettii takkitti 40 goongumaan taane. Goongumaan taane gizee 24-25 ta'e namni uuu jedhe bulukeetti takkittiin 40 bitte jechuun ati koo bulukeetti mana luukii 8 ijaaruuf bulukeetti 350 buusta. Ati gaafa mana guddaa ijaartu koo kara 2000 buusta kara 3000 buusta 3000 kana 40 noorreetti eessaa isa sitti deemu. Caanyi fi waraadi jin jedhamu hin jira. Namoonni akkanatti waan hin jirre hirreega hin jirre isinitti gaafa dubbatanii duuba deebi'a. Ofii keessan of laalaa yookaan immoo miidiyaa hordofaa yookaan immoo nama keessan gaafadhaa malee bulukeettiin qarshii 40 jechuun waan xiqqaa miti. Naannoo ati jirtullee hin beeku. An ofirra dhaabbadhee naannoon itti jiru ofii kiyya kanan hojjisiisu irratti dhaabbadheetiin yeroo sanis kanan hojjete. Ammas taanan ijoollee mana ijaartutu jira. Bakka bulukeettii deemetan simintoo immoo ofii kiyyaafan waanan biteef ijaarsa mana amantaa keessa ijaaraa jiru waan ta'eef ofii kiyyaa waanan bite waanan argeef. Ofirraa baasee lakkaa'ee ofirraa baasee waan argeefan dubbadha malee lafaa ka'een dubbadha. Namoonni tokko tarii dhuguma isin dhugaa qabdi micoon tun yookaan obboleettiin kun dhugaa qabdi. Waan itti manidha biyya keessan jirtu. Tarii mana ijaarsisaa jirti ta'a. Ishiin qarshii 40 baaftee bulukeetti akkitti 40 baaftee bitte ta'a. Ani immoo mitiin jedhaan yeroo sanitti koomentii kana deebisuun natti hin mijanne malee silaa viidiyoon hojjedhaaf iyyuu ture. Maaliif akka miidhamtuun barbaadu? Ishiin dhugaa qabdiidha maa sobdaa naan jette sababbiin isaa immoo kan maatii ishii yookaan abbaa warraa ishii yookaan nama amantetu qarshii 40 bulukeettiin takkittiin jedheen itti ilaaluun ijoollee biyya arabaa jiranitti waan dhagaa naasa waan ta'eef itti jiraachaa jiran waan namni itti mee hubatu waan ta'eef jechuudha dhugaa ani kanarratti ofii kiyyaafan itti jiraattee arge biyya arabaa waan ta'eef waan ijoolleen keenyatti irra jiraataniin argine namatti itti mee waan ta'eef itti naaruwan haala kanaan na hubachuu qabdan obboleettii kanatti waan deebi'e immoo obboleettiin kun maallaan jette piliis mana ijaaruu hedaa luukii 40dha ka'umsuma lafaa meeqanin naa ka'a naan jettee turte yeroo baay'ee kanarratti viidiyoo hojjedheen ture obboleettiin kun tarii haara wanatti dabalan bulukeettiin amma yeroo kanatti 22 jira amma yeroo kanatti jechuudha bulukeettiin ofii kiyyaa hiriyaan kiyya mana ijaaruu waan hedduuf ani abbaa manaa ishii wajjin dhaqee bulukeetti gaafadhe. Hiriyaan kiyya mana ijaaruu hedduu waan ta'eef ishiin biyyuma san jirti abbaa manaa ishii asitti ijaara waan ta'eef wajjin nan deemee bulukeetti gaafadhe. 22 jira bulukeetti. Eessa naannoo Adaamaa. Kan kara biraatiin miti kanan dubbachaa turte. Tarii kara biraatiin illee yoo ta'e birri takka dabala malee gabili akkanatti hin dabalu ijoollee. Amma fakkeenyaaf asitti yoo 22 ta'e achitti 23 yookaan 24 ta'a. Malee 40 goongumaa bulukeetti takkitti 40 ta'u. Waggaa koo 40 ta'e naannoo ati jirtu koo naannoo biraatti feesisuu sii wayyaban ni salphata. Tarii baay'ina keessa siifillee qannasuu danda'u. Makiinaa laalanii karaa fageenya laalanii too jechuudha.
kanan isiniin jedha ijaarsa lafaa ka'umsa yeroo baay'ee namoonni ogeessi jechuudha. Ogeessi yeroo baay'ee agatti seentutti agaatti meeshaa buuftutti xabab godhee yookaan xiqqeessee sitti hima. Waan tokko ofii waan argeefidha. Namoonni baay'eenis mana ijaaraa jiru. Namoota baay'ee biyya keessan jira. Waan arguuf namoota baay'ee yeroo baay'ee herreega akka kanaa hojjennee turre amma haga kana natti dabalee jedhee nama mataan naannoos baay'ee jira warri mana ijaaran jechuudha. Kanaafuyyuu ka'umsi lafaa kaasu sun simintoon 27 jira, 26 jira. Akka simintootiin jechuudha. Simintoon gadi bu'eetu jira. Samoonuma kanan bitee waan ta'e waan argeefan jechuudha. Kanan siin jedha kan kanarraa hafe feerroon abbaan 12 1,000dha. Kun immoo 900dha. Feerroon kanaan jira. Feerroo kamiin akka kaastu ogeessatu sitti ijaarsa mana keetii jechuudha. Feerroon abbaa 9 fi abbaa 12tu jira. Isaan abbaa ogeessa sitti. Garuu ati ka'umsuma lafaa san namni si ijaaru murteessaa. Agamin akka mooyyuu namni sun namutti abbaa ogeessatu miti maatiin keetillee hagamsiif gargaarsa akka godhan murteessaadha mana gubbaatti. Mana gubbaatti inni guddaan namni dhaabbatee si ijaaru murteessaadha. Baasin keetillee nama saniin wal qabateetu deema waan ta'eef. Kana siin jechuu jaalladha obboleettii kooyi waan tokko gadan ba'ee hojjedha gaafa jettu baasin ati yaadda'uun akkasirraa ba'us beeki. Amma fakkeenyaaf biyya keessa jiraate warroonni deemu sun taaksii barbaadanii nyaata barbaadu dhugaatii barbaadu kana beekuu fi qabda warra biyya keessa jirullee aduu qaanqaa kana keessa deema namni amma nama tokko achi teessanii yoo ajajattanii waan salphaa madaamin makiinaa ofii qabattee bakka barbaadu lookshiiniidhaan zoortee galtu sanii miti biyya keessa gaafa baan karaarra dhaabbatanii taaksii ergatu taaksii san gubbaatti immoo meeshaa baattee taaksiin gongumaayyu jibbatu jira. Kaantu jira wanta bittuudha kontiraata yeroo kana jechuudha. Bakka malee taaksii keessatti meeshaa isa jabaa baattee feestaalii naamina yoo ta'e malee isa jabaa baattee fe'amtee nama wajjin hin deemtu. Kanas namoota fi hubachuu qabdan. Gaafa sanoo baasii sirraa ba'a. Kanarratti reedii taatanii yookaan itti qophooftanii kara mana ijaarsaa deemtan. Kana hoon isin jedhu sodaattanii mana keessan haa xiqqaattu odoo galiin dhaabbatin hin galinaa. Yeroo kana keessa ilma namaati. Gaayilas qabaadhu. Gaayilas ganaa uummadhu. Ijaareetti na jiraachisa aramaaltu na ga'e hin jedhe. Isa dhugaan isin hin jedhe. Sababbiin isaa jireenyi ulfaataa ta'ee jira. Haaguma dhiirri yaadu san durbillee yaaddu biyya keessatti illee taanan. Manni aarsaa nama gaafata. Kun immoo jaalala malee manni isaa mana kee yeroo baay'ee namoonni akkas jedhu ni jiru. Bakka feenaa jiraachisu ani ofii kiyyaa birrii kiyyaan qabadha. Namoonni jedhu ni jiru waan ta'eef kana dubbadhe shamarri keenya garuu xankaarota yookaan jabdoota waan akkasiin jettanii manatti cima. Biyya keessatti bar kubbaayyaa takka bitachuun nama rakkisa. Isa dhugaan isin jedha gatii si gaafatti kubbaayyaa takka keessattuu biyya ormaatii galtee dhiibbaa maalii akka jiru hin beeku. Of laaluu fi mana keetti meeshaa bitachuun baay'ee si rakkisa. Hanga sana dofira gaafattee si salphata. Kanaafuyyuu jabaadhaa rabbiin isinaa gargaaru karoora gaariirra jirtanii namoonni baay'een mana xumuurradhee jira meeshaan bitachaa jira warroonni jedhan baay'eetu jira. Kan immoo ijaarradhee xumuurachuu gahee jira jettanii baay'ee jira. Kun nama gammachiisa. Dammaqin yeroo darbee ijoolleen waggoota kanaan dura gowwoomanii namoonni onlaayinii irra nyaatee fixee sammuu isaanii dhabaddanuu jira. Miidiyuma kanarraa baratteetuma ijoolleen keenya cimtuu taate ofii gad dhaabbachaa jirti. Kun maal of boonsu namni illee siniin boonu. Duraan dubartiin biyya arabaa qabeenyi ishii carqiidha jedhu. Amma garuu namni dhiise waa'ee sanii maaliif mana gaarii kan ijaaru shamara biyya arabaati jireenya gaarii kan jiraatu shamara biyya arabaati dhiisanii jiru amma. Namoonni dhiistee jirti ijoollee shamarranii amma niqee taatee jirti. Dhiiratti dabarsitee of laachuu dhiistee jirti. Kanaafuu haaluma kanaan itti cimaa isiniin jedhaa viidiyoo isinitti dheeressuu obboleettii kiyya kanan siin jedhu kana bakka jirtatti nagaa naataa baay'een isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa.